جنافي جيرما بياتي في فايدة متاتي في Obbo Salamuun Darbeen jedhama. Ministeera galiitti hojii gaggeessa damee Adaamaati. Egaa karooraaf raawwii bara bajataa 2015 faana wajjin wal qabatee kanaaf akka mana hojiitti karoora taaksii kallattii fi alkallattii walitti qabuudhaaf biliyoona 2 fi miliyoona 600 yookiin biliyoona 2.6 sassaabuuf kan karoorfame yoo ta'u, raawwiin isaa biliyoona 3 fi miliyoona 142 yoo ta'u, yookiin biliyoona 3.142 parsantiidhaan yoo ilaallu karoorarraa parsantii 120.84 kan galmaan geenye yoo ta'u, galiin kun galii bara 2014 faana wal cinaa goonee yoo ilaallu miliyoona 884.41 yookiin parsantii 39.18 caalmaa kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Galiin akkuma sila tuquudhaaf yaalii ibsuudhaaf akkuma yaaletti yaa galiin akka waliigalaatti bara 2015 keessatti biliyoona 3 fi tuqaa 142 kan walitti qabne ta'uu isaati. Kunis parsantiidhaan yoo ilaallu karoora faana parsantii 120.84 kan bara gaddaa yookiin bara 2015 faana naannoo 14 faana yoo wal bira qabne yoo ilaallu miliyoona 800 fi 84.41 yookiin parsantii 39.18 caalmaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Hubannoo kaffalaa gibiraa cimsuu faana wajjin wal qabatee galiin kun yoo sassaabamu inni guddaan hubannoo kaffalaa gibiraa faana wajjin wal qabata. Kana faana wajjin wal qabatee kaffalaan gibiraa keenya barsiisuudha, deeggarsa gochuudha, hordoffii taasisuudha. Kanaaf akka mana hojii keenyatti dhimma hubannoo faana wajjin wal qabatee leenjiin mujulaarii kutaa 1 hanga 4 hammata seeraa kan qabu jechuudha. Kutaa kutaadhaan adda qoodamee tokkoffaa dhimma labsii gablii gibiraaf taaksii, inni lammaffaa dhimmoota bulchiinsa gibiraaf taaksii, labsii bulchiinsa gibiraaf taaksii, akkasumas damboota qajeelfamoota adda addaa bifa mujulitiin bocamee kutaa 1 hanga 3 kaffalaa gibiraa 484 leenjii kan kenname yoo ta'u, bara 2015 keessatti kaffalaa gibiraa mujiliidhaan leenjii mujiliidhaan deeggarame jechuudha. Kun jechuun kaffalaan gibiraa hubannoo akka cimsatu
dhimma seera galiif taaksii faana hojii wal qabate at least sagantaadhaan deeggaramee jechuudha. Sagantaadhaan deeggaramee torban keessatti guyyaa lama kan kennamu yoo ta'e bara 2015 keessatti kaffalaa gibiraa 484 leenjii kan kenname yoo ta'u, gama biraatiinis kaffaloonni gibiraa 1,118 kan turan jechuudha. Akkasumas kaffalaan gibiraa haaraa galmaanii fi gara saaphana sireetti kan galan 338 haaraa jechuudha. Dhimmoota hubannoo adda addaa isa gatsa timirti ibsa yookiin maabraariyaa kan kennameef yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun torbanitti yeroo lama sagalee Adaamaa FM 100.7tti mata dureewwan taaksii adda addaatiin kaffaltoota gibiraa Amaariffaa fi afaan Oromootiin kaffala gibiraa biraa akka ga'u hubannoon bal'aa kennamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiinis naannoo kana faana wajjin wal qabatee gibira kabaja biyyaaf kan jedhu gurraan dhalaan ka gundaan dharaatti maarshii baandii poolisii Oromiyaatiin kan deeggarame sochiin daldalaa bal'aa bakka jirutti jechuudha, yookiin tiraanzaakshiniin gurgurtaa fi bittaan itti gaggeeffamu sosochii taasisuu yookiin dadammaqsuu fi akkasumas barsiisuu faana wajjin wal qabatee hojiin guddaan hojjetamee jira jechuudha. Kun bulchiinsa magaalaa Adaamaa faana mana marii daldalaa akkasumas immoo gumrukii koomishinii faana waliin ta'uudhaan sagantaan kun waan qophaa'e aangoonni olaanoon bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhimma kanarratti ministeera galiirraas kan hirmaatan yoo ta'e, naannoo kanarratti hubannoon cimaa dirree irratti jechuudha. Galman lamaanee bakka gurgurtaa fi bittaan gaggeeffamutti akkasumas immoo gurguraa fi bitaan bakka jirutti dirree irratti socho'uudha. Daandiiwwan gurguddoo fi bebbeekamoo magaalaa Adaamaa keessatti jiran irratti miilaan yookiin lafoodhaan socho'uudhaan sochiin kan taasifame naannoo hubannoon kan uumamee fi dadammaqsi guddaan kan taasifame ta'uu isaati jechuudha. Achuma irrattis dhimma taaksii gibiraa irratti hubannoowwan adda addaa akka baran akka tamsa'an ibsi bal'aan kennamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin dhimmi taaksiif gibiraa kun dhimma dhaloota boruu akka ta'uu danda'u manneen barnootaa keessattis jechuudha. Sochiin guddaan kan taasifame yoo ta'e, asirrattis koomishinii gumrukaa faana waliin ta'uudhaan manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Adaamaa, Asallaa fi Mojoo barattoota
qabxiin isaanii olaanaa ta'u filuudhaan dhimma gibiraaf taaksii marsaa sadiif jechuudha wal dorgomsiisuudhaan tokkoffaa hanga afuraffaa bahaniif badhaasni kan kenname ta'uu isaati jechuudha. Kun hundumtuu hubannoon bal'inaan yoo kenname kaffalaan gibiraa haa ta'u hawaasni bittaa raawwatu hubannaa yoo argate at least dhimmoota yakka taaksii irratti gibira irratti raawwatamu akkasumas immoo bittaaf gurgurtaan nagaheedhaan akka gaggeeffamuun isarra jiraatu gahee isaa akka taphatu fi dhimmi taaksiif gibiraa kun hawaasni hubannoo an argatu yoo ta'e seektarri gibiraaf taaksii walitti qabu kana cinaa dhaabbatanii gahee isaanii akka lammummaatti hin bahan jedhamee waan eeggamuuf kutaalee hawaasaa adda addaa manneen barnootaas dabalatee hubannoon kennamaa ture ta'uu isaati jechuudha. Haa ta'u malee hubannoon kun jalqaba malee gahaa jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Dhimma hubannoo faana wajjin wal qabatee dhimmi ka'u kanaa jechuudha.